Harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenyi keenya lafa jirtan sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti finxaaleeyyiin Amaaraa faannoo jechuun of waaman lubbuu namoota 20 galaafatan. Haleellaa hidhattoonni faannoo hagayya 8 bara 2024 kaasee godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo keessatti raawwataa turaniin lubbuun jiraattotaa fi qaamoleen poolisii Oromiyaa hedduun du'aniiru. Kana malees namoonni hedduun ammoo qabeenya isaanii irraa buqqaaniiru. Bulchaan aanaa Abee Dongoroo obbo Katamaa Waaqumaa qaamoleen nageenyaa dabalatee namoonni 8 hidhattoota faannoo jedhamuun ajjeefamuu isaanii BBC natti himeera jechuun gabaaseera. Hidhattoonni kun guyyaa jimaataa darbee sa'a 10tti osoo uummanni hirribaa hin ka'in seenaniin dhukaasaa akka eegalan jiraataan aanaa Abee Dongoroo tokko BBC'f himeera. Hidhattoonni maqaa faannoo jedhuun of waaman kunneen aanaa Abee Dongoroo keessatti haleellaa wal fakkaataa yeroo raawwatan inni kun kan jalqabaa miti. Baruma kana keessa Jaadoolessa keessa gandumaa Caaruu jedhamu keessatti haleellaa raawwachuun namaa fi loon butanii deemuu isaanii jiraattonni ONN itti himanii turani. Hidhattoonni kun jiraattotuma aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa of gurmeessan akkasumas kan naannoo Amaaraa irraa dhufan akka ta'an jiraataan aanaa Abee Dongoroo kana durunuuf himaniiru. Bulchaan aanaa Abee Dongoroo obbo Katamaa Waaqumaanis ka'umsi hidhattoota kunneen aanaalee ollaa 2 Giddaa Ayyaanaa fi Jaardagaa Jaarteef Gudayyaa Biilaa ta'uu himu. Mariin Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti Tarkiitti gaggeeffamaa ture bu'aa malee goolabame marsaan biraas itti fufa jedhameera. Mariin Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti Tarkii Ankaaraatti gaggeeffamaa ture bu'aa malee goolabameera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen mariin marsaa lammaffaa bu'aa malee goolabamuu eeruun mariin marsaa sadaffaa biyyoota lamaan gidduutti gaggeeffamu bu'aa qabeessa ta'a jedheen amanaa jedheera. Waliigalteen handaara galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti jalqaba majjii bara 2024 keessa raawwatame hordofee Soomaaliyaan tokkummaa fi birmadummaa Soomaaliyaa irratti dhiibbaa akka uumu ibsuun mufachuun yaadatama ture. Mariin sun rakkoo jiru furuu irratti kan xiyyeeffate ture. Mariin Ankaaraatti gaggeeffame sanatti gaggeessitoonni biyyoota lamaanii fuulletti osoo waliin qunnamin giddugaltummaa ministeera dhimma alaa Tarkiitiin alkallattiin gaggeeffamuun gabaafameera. Mariin gaggeeffamu malee qabxiilee maalii fi maal fa'aa akka turan ministeerichi hin ifoomsine. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Ahmed Fiqee gama isaatiin mariin marsaa lammaffaa goolabamuu eeruun mariin marsaa biraa achuma Ankaaraatti akka itti fufudha kan isaan himan. Ejjennoon Soomaaliyaa garuu ammas akka hin jijjiiramne Ahmed Fiqeen himaniiru. Konfedereeshiniin hojjettoota Itoophiyaa mindaan hojjettoota dhaabbilee dhuunfaa akka dabalamu gaafate. Konfedereeshiniin hojjettoota Itoophiyaa mindaan hojjettoota dhaabbilee dhuunfaa fi gulantaan mindaa gadi aanaan akka murteeffamu gaafateera. Jijjiirama diinagdee hordofuun hojjettoota dhaabbilee dhuunfaatiif mindaan akka dabalamuuf gulantaan mindaa gadi aanaa akka murteeffamu Konfedereeshiniin hojjettoota Itoophiyaa gaafatee jira. Jijjiirama diinagdee guddaa taasifamee wal qabatee hojjettoota dhaabbilee dhuunfaatiif daballiin mindaa akka taasifamuuf gulantaan mindaa gadi aanaa akka murteeffamu mootummaa gaafachuu dubbiimaan Konfedereeshinichaa obbo Salamoon Zeenaa Addis Istaandarditti himaniiru. Jijjiirama diinagdee tibbanaa ifoome wal qabatee rakkoo hojjettoota mudate furuuf boordichi hatattamaan hojii eegaluu qabas jedheera. Jijjiirama dhimma maallaqaa wal qabatee mindaan hojjettoota mootummaa harka 300 akka dabalamu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kana duraa paarlaamaa biyyattiitti dubbatanii ture. Haa ta'u malee haga ammaa lafa waan qabate miti. Masriin imbaasii ishee Soomaaliyaa magaalaa Muqaadishoo ture akka haaraatti banuun dhaga'ame. Masriin magaalaa guddoo Soomaaliyaa Muqaadishootti kaleessa imbaasii ishee akka haaraatti banuu ministeerri dhimma alaa biyyattii beeksise. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Sheek Hassan Mohaammed daawwannaa hojiif guyyoota 2 Masrii seenaniiru. Mootummoonni lameen wal arguun dhimmoota hariiroo biyyoota lameen irratti akka mari'atanidha
kan dhaga'ame. Keessumaa dhimmoota nageenyaa, waraanaa fi akkasumas gama siyaasa dinagdee wal qabatee tumsa waliin uummatanii wal cinaa dhaabbachuuf waliigaltee waliif mallatteessaniiru. Kunis hariiroo biyyootaa fi uummattoota lameenii daran kan cimsudhas jedhameera. Yamanitti lolaa namoota 57 ajjeesuu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii hime. Torban kana keessa roobni cimaan Yamanitti roobuu hordofee lubbuu namoota irra miidhaan dhaqqabeera. Balaa lolaa sanaanis namoonni 57 lubbuun bahuun cinaatti namoonni hedduunis qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqaaniiru. Jarmiyaan gargaarsa dhaabbatichaa Oochaan akka ibsetti rooba jalqabaa gayya kanatti biyyattii keessatti jabaateen maatiin 34,000 ta'an miidhamuu ibseera. Balaan sun biyya duraanuu rakkoo namoomaa guddaa qabdu keessatti rakkina dabaluu jarmiyaan kun ibseera. Roobni kun iddoon akka Hudaayidaa, Hajjaa, Taayizii fi Maariif jedhaman keessatti akka mudatedha kan dhaga'ame. Oduu wal fakkaatuun giddugalaa fi lixa Afrikaatti balaa lolaan lammiileen 700 ol rakkoo namoomaaf saaxilamuutu dhaga'ame. Giddugalaa fi lixa Afrikaatti balaa lolaa mudachaa jiruun lammiileen 700 rakkoof saaxilamuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanitti waajjira qindeessaa dhimmoota namoomaa Oochaan beeksiseera. Baatiiwwan lamaan darban keessa qofaa rooba cimaa roobaa jiru hordofee lammiileen godinicha keessa jiran 700 ol rakkoof saaxilamuun dhaabbatichatti dubbii himaan itti aanaa barreessaa olaanaa Faaraan Haaq ibsa kennaniiru. Chad, Côte d'Ivoire, Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo, Laayiberiyaa, Naayijeeriyaa, Niijerii fi Maaliif akkasumas Toogootti balaan kun bal'inaan mudachuusaa The African News gabaase. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jennee kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.